Hangafoota oduu keenya guyyaa har'aatiin waraanni humna galaanaa Shaabiyaa loluuf qophaa'aa jiraachuun ibsame. Barattoonni Yuunivarsiitii Amboo mooraa guddichaa lammiilee godina lixa Shawaa aanaa noonnootti hidhattoota finxaaleeyyii faannoon dhumaniif gadda isaanii akka hin ibsamne dhorkamuu himaniiru. Eertiraaronni lama reeffa baqataa isaan waliin godaansarra ture qabatanii deemaa turan daangaa Beeruus irratti argamaniiru. Kunneen hangafoota oduu keenyatiin hanga dhumaatti nu faana turan. Barattoonni Yuunivarsiitii Amboo mooraa guddichaa lammiilee godina Shawaa lixaa aanaa noonnootti hidhattoota finxaaleeyyii faannootiin dhumaniif gadda isaanii akka hin ibsamne dhorkamuu ibsaniiru. Barattoonni yaada isaanii OMN'if galgala kana kennan barattoonni Yuunivarsiitichaa mooraa guddicha hiriira mormii bahuuf akka turan dubbataniiru. Haa ta'uti poolisiin federaalaa bobbaafamee hiriira akka hin baane dhorkamne jedhaniiru. Hiriira dhorkamnaan dhumaatii lammiileen nagaa irra ga'een gadda isaaniitti dhaga'ame dungoo ibsachuuf yaalanis dhorkamuu dubbataniiru. Poolisii federaalaa lakkoofsa guddaa mooraa Yuunivarsiitichaatti bobbaasuun dhorkamnes jedhaniiru. Kaayyoon keenya uummata keenya aanaa noonnootti dhumeef haqa gaafachuudha kan jedhan barattoonni Yuunivarsiitii Amboo uummata keenyaaf haqa gaafachuu fi gochaa gara jabinaa humna finxaalessaa faannoo balaaleffachuun dhorkamuun nurra hin turre jedhaniiru. Uummata irraa duuti dhaabbachuu akka qabu kan eeran barattoonni Yuunivarsiitii Amboo haleellaan humnoota finxaaleeyyii faannoo kutaalee Oromiyaa garaagaraatti raawwataa jiru saffisaan dhaabachuu akka qabus dubbataniiru. Mootummaan haleellaa hidhattoota finxaaleeyyii faannoo dhaabsisuu akka qabu warra haleellaa raawwate uummata irratti badii geessisee seeratti akka dhiyeessu nageenyi uummataa akka mirkanaa'us gaafataniiru. Kaleessa barattoonni Yuunivarsiitii Amboo kaambaasii Hacaaluu Hundeessaa haleellaa naannootti raawwatame mormuun hiriira bahuun ni yaadatama. Barattoonni Yuunivarsiitii Amboo mooraa guddichaa immoo har'a hiriira bahuu fi dungoo yaadannoo warra wareegamanii ibsuuf karoorfatanii turan. Haa ta'u malee humnoota mootummaan dhorkamuutu dhaga'ame. Hidhattoonni finxaaleeyyii faannoo godina lixa Shawaa aanaa noonnootti guyyoota muraasa dura haleellaa raawwataniin lubbuun namoota nagaa 22 darbuu jiraattonni himaniiru. Warra lubbuun darbe keessaa dubartiin guyyaa muraasa dura deesse, dubartiin ulfaa fi daa'immanii fi maanguddoonnis akka jiran dubbatanii turan. Namoonni hedduunis madaa'uu eeranii hidhattoonni finxaaleeyyii kun namoota ukkaamsanii fudhachuus ibsaniiru. Hidhattoonni finxaaleeyyii faannoo waggaa tokko dura aanadhuma noonnootti uummata cidha irra jirutti haleellaa gara jabeenyaa raawwatanii namoota nagaa cidha irra turan 40 lubbuu isaanii dabarsanii turan. Mootummaan warra kana dhaadamsee seeratti dhiyeessuu dhaabuun hidhattoonni finxaaleeyyii kun onnatanii irra deddeebiin uummata akka haleelan taasise jedhu jiraattonni. Kana malees tibbana qophii hidhattoonni finxaaleeyyiin kun haleellaaf taasisaa jiran hubannee mootummaatti dursine iyyannus mootummaan iyya keenya dhaga'uu dide jechuun komataniiru. Erga dhumaatiin ga'ee booda humna waraanaa mootummaan yeroof bobbaase kan jedhan jiraattonni mootummaan humna bobbaase kana yeroo muraasa booda inuma kaasee deema. Hidhattoonni finxaaleeyyii faannoo deebi'anii haleellaa raawwatu jennee sodaa guddaa qabnas jedhaniiru. Akka gurmoofne ofirraa hin ittifne harka qullaa jirra mootummaan woboo tumsitu jedhee meeshaa dhuunfaa nurraa qabu hiikkateeras jedhaniiru. Waraanni humna galaanaa Shaabiyaa loluuf qophaa'aa jiraachuun ibsame. Humnoonni hidhatoo Shaabiyaa fi lafa galaana loluuf qophii xumuruu beeksisaniiru. Koreen Dimookiraasummaa Affaar Galaanaa Diimaa Reedsii Affaar Dimokiraatik Orgaanaayzeeshin kan ergaa sanbataa darbee Eertiraatti tarkaanfii fudhachuu jalqabe miseensota waraanaa dabalataa eebbisee gara dirree waraanaa bobbaaseera. Waldaan Dimookiraasummaa Affaar Galaanaa Diimaa kan naannoo Affaar Itoophiyaa keessatti socho'u humna haaraa leenjisee eebbisiiseera. Haalli eebba humna waraanaa kan Shaabiyaa loluuf gurmaa'e yeroo obbo Geetachoo Raddaa fi Ambaasaadder Reedwaan Huseen godina Buree Firoons irratti argamanitti dhaga'ame. Hooggantoonni olaanoo fi jeneraaloonni godina Buree irratti yommuu daawwannaa taasisan ajajaa olaanaan waraana waldaa Affaar Galaanaa Diimaa bobbaa waraana haaraa isaanii ilaalchisee ibsa kennaniiru. Humni hidhate kun ji'oota 3 guutuu leenjii bobbaa waraanaatiif qophii xumuruun ibsameera. Waldaan kun ibsa baaseen humni bulchiinsa Isaayyaas Afawarqii kuffisuuf leenji'ee gara baddaa biyyattii keessaa gara biyyattii seenee haleellaa raawwachuus danda'eera jedhaniiru. Dandeettiin waraana waldaa kanaa lolaa fuula fuulaa yookaan face to face, lolaa bosonaa goorillaa waar akkasumas tarkaanfii addaa ispeeshaal opereeshin raawwachuuf akka danda'utti leenji'eera jedhaniiru. Humni waldaa kun dandeettiin waraanaa isaa mirkanaa'ee eebbifamee humna Shaabiyaa caccabsuuf danda'uu qaba jedhameera. Waldichi qabsoo hidhannoo jalqabe kanaan mirga uummata Affaar Galaanaa Diimaa eegsisuu fi mirga mataa isaa ofiin murteeffachuu guutummaan guututti mirkaneessuuf murannoo qabaachuus ibseera. Uummataa fi mootummaa naannoo Affaar Itoophiyaa uummata Affaar Galaanaa Diimaa buqqa'uu fi haleellaa sanyii irraa ittisuuf deeggarsa gochuu ibsuun deeggarsa mootummaa fi uummata naannoo Affaar Itoophiyaa godheef dinqisiifachuun ibsaa ifatees kenneera. Fuuldurattis waliin hojjechuu akka danda'u akeekeera.